Takni warri gadhiifame kun tarii akka mootummaan jedhu namni haga tahee maatii warra saniif adii kee jiraachuu danda'a garuu hedduun isaanii gaafiif deebii miidiyaalee Tigraayiitiif waan adda addaa irraa argametti warri kun booji'amtoota ta'uu warra akka hin fakkaanyeef mootummaan Abiy Ahmedii warri jechuun jidduu mootummaa Tigraayiitii fi mootummaa kana jidduu deemu akka jidduu deemee booji'amtoota kan wal harka fuudhullee hin goone godhe dhaabbanni akka qaxxaamura diimaa Itoophiyaa yookaan addunyaa isattuu waan akkasii goggodhaa waan kan hin didate maal jennan akka hin saaxilamneef kan qofaa miti warra abaa'oo waraanii bilisummaa Oromoo waboon boojii yeroo adda addaatti mootummaan Abiy Ahmedii waakkachaa ture lammiilee Chaayinaa lammiilee Paakistaan lammiilee Indiyaa waraan isaa ka booji'am yeroo garii abaa'oon koottaa nurraa fudhadhaa jedhee kadhachaa ture karaa fannoo diimaatiin mootummaan kun tokko mo'amuusa amanuu dhabuuf lama kan godhuun qaama ittiin loluu ka shoror keessatti jedhu beekamtii kennaa jedhee waan yaaduuf sadii warri akkas goone akkas nu godhi jedhee nu gaafatan jedhee waan yaaduuf warrillee nan bira nu gadhiisadanii waan gaafatuuf inni araar godhu waan hin fenneef waan akka sodaata jechuudha. Amma mootummaan Itoophiyaa waan inni godhe ka Tigraayittu booji'amtoota gadhiifaman haalinni ija dunuunfatee itti mormate kunin mootummaan kun gantuudha si gana. Ati biyya kiyyaa fi Itoophiyaa fi du'a yoo si duulchisu si kijjiba. Yoo jiraattu Itoophiyaa wii taatee jiraatta yookaan lammii Itoophiyaa yoo duute ammoo Itoophiyaa taataa siin jedha yoo ati loltee fi isaa fi duutu si farsa gaafatin ammoo harka kennattu yookaan dirree waraanaa keessatti dadhabdu si gana. Kana mootummaa warra jechuun duubattu deebi. Waraan Tigraahii keessattuu gaggeeffame Tigraahii waliin gaggeeffame keessattuu beekadu sila qulqulluutti istaatiksiin gabbahee jechuun nama du'e eenyutu ejjeese jedhee qoratame tarii warra Tigraahii caalalle yookaan walqixxeelle warri duuba ejjeesuun ka du'etti wayya. Faannoon duuba taa'ee nama haamaa ture jedhama. Waraanii Abiy Ahmedii duuba taa'ee nama haamaa ture akka namni duubatti hin deebine. Kanaaf wanni tokkinam kun haamilee waraanaa irrattu akka malee rakkoo guddaa qaba. Borinulleen ni ganamna. Borinulleen footooshaappii jedhamna. Bori aarsaan Itoophiyaa nu kaffallee wareegamni nu kaffalee xiqqaate gaafa harka diinaa nu seennu yookaan harki nyaaphaa biyyi birallee wallolle mootummaan keen mootummaa nu dhaabbate hidhamtoonni kun hidhamtoota kiyya booji'amtoota kiyya naa baasa jedhee naa dubbatu miti. Gaafa nu achi deebinullee mootummaa nu ijaaree nu qubsiisee nu hammatee akka jiru kenna geeddaran yookaan waraanatti akka deebinu yookaan uummata nagayaa taanee jiru duraan irraa dhufnetti akka deebinu mootummaa nu godhuu miti jedhanii amantii waraanaa fi mootummaa jidduutti jiru akka malee gabbuusaa kun waan akka malee hamtuu tokko kanaaf beekta namni keenya jechuun waraan isin ilaalle kaayoo isin ilaalle fi deemee duu hin qabu ka jennu. Itoophiyaa yoomillee taanan jiraallee gaaf taatu galatirraan argattu du'aallee gaafa taatu galatirraan argamtu booji'amaallee gaaf taatu galatirraan argamtu Itoophiyaan nama gantuudha. Injifannoonis taanan injifannoo sirra hatte injifannoo qaama kanaati injifannoo faannooti injifannoo maaliiti injifannoo sirra hatti injifannoo sisaamti gaafati duutallee booji'ama baandeette maqaasi balleesti gaafati booji'amtellee footooshaappii jette maqaasi balleesti Itoophiyaa fi aarsaa kaffaluun galata womaatu hin qabu wanni namni irraa argatu maqaa balleessi fi lubbuu fi dhabuu qofaa kana mul'atu. Kanuma wal qabateetiin duulli itti aanu akkuma ati jette qaama tokko mootummaan addunyaallee qaama himataa jiru keessaa qaama tokko hidhannoo faannoo naannoo Amaaraati. Dhiheenya kana immoo duula faannoo irratti geggeeffamaa jiruu fi hidhaa naannoo Amaaraatti geggeeffamaa jirutu jira. Qabxiin sadaffaa keenya isatti haa tarkaanfannuuti. Naannoo Amaaraatti duulli maqaa faannoo hidhaa hiikkachiisuu jedhu akkasumas yeroo ammaa kana hidhaa garaagaraatti to'annoo seeraatiif geggeeffamaa jira maqaa to'annoo seeraatiin jedhuuni walumaa galatti hidhaa deemaa jiru kana dhuguma mootummaan faannoo hiikkachiisaa jira moo qaama inni hidhuu barbaadetu naannoo Amaaraa jira waan jedhu akaafnu. Mootummaan dhugumaanuu faannoon bakka hedduutti dhaabbileen hedduulleen kafaa'uun faalleen dubbatanii jiran dhaabbileen mirga uummata namaatiif falmanillee nullee miidiyaa kana irratti yeroo hedduu dubban. Faannoon sodaa tasgabbii Itoophiyaallee bira darbee ka gaafa Afrikaati. Yakki qaamni kun hin dalagu yakka golgoleessa shororkeessa yakka jechuun asaaminoo xiggee faatii hojjetan itti fufsiisaa jira. Benishaangul Gumuzii keessatti gumuzoota 500 oli ajjeesanii boolli tokkottuu awwaalan. Yakka golgoleessa faannoon naannoo Tigraahii dhihaa keessatti hojjetu Walqaayitiif Tsagadee keessatti hojjete
gocha duguugga sanyii akka inni fakkaatu gamtaan Awurooppaa mootummaan Ameerikaa dhaabbilee mirgoota ilmaan namaatiif falman dhiyoo kanattu Human Rights Watch Feminist International gabaasa waliin qopheessan. Faannoon naannoo Oromiyaa keessatti waraaninni Wallaggaa godinaalee Wallaggaa keessattuu geggeesse godinaalee Shawaa keessattuu geggeesse tsinfeenyaa faannoo jedhee mootummaan Oromiyaa sodaatalleen haguma fedhu sodaatullee xiqqoo tokko dubbachuu fi dirqamee jira. Kanaaf faannoon Benishaangulitti waan godhe Oromiyaatti waan godhe Tigraayitti waan godhe yakka gurguddaa dalagee jira. Finfinneellee Oromiyaa keessatti bakka hedduutti gurmaa'uudhaan. Faannoon sodaa akki jennu biyya ollaa Suudaan wajjin waan godhe mootummaan Suudaan ibsi baase mootummaa Abiyyi wajjin miti kan sodaa qabnu milishoota Amaaraati. Humna Amaaraa ka seera ala gurmaa'e ka mootummaan hin beekamne mootummaan warra kan to'achuu hin danda'e faannoo fi liyyuu haayilee Amaaraa jedhee akeekee jira. Faannoo irrattu tarkaanfini olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhatamuun faannoon kun jechuun akka inni adabatu godhuun akka malee barbaachisaadha. Adeemsiisa akkam ta'uu qabaa wanni jedhu falmisiisadha. Garuu akka yaadattu mootummaa qofattu humna waraanattu fayyadamuu qaba. Monopoly over means of violence. Jechuun medieval Europe irra yaadii kunini yaada dhufee haga ammaan tana biyyootii jechuun moodelee Awurooppaa keessa turatan mootummaa qofattu qawwee qabachuu qaba. Maal jennan Awurooppaan gareen adda addaa wal cabsee ka cabsee mo'atee ka qawwee qabu namalee qawwee hin qabatina jedhee warri biraa qawwee hin qabanne godha. Itoophiyaan sanuma hordofti jechuudha. Mootummaan namalee namni qawwee qabachuu qabu hin qabu seerii naannolee heerii biyyaa wanni akkasii jijjiira jedhee yaada kaasuu danda'e jechuudha. Kanaaf waan kana karaa seeraatiin laf qabsiisaa jedhee mootummaan socho'uun isaa sirri. Garuu mootummaan dhugumaan faannoo qawwee hiikkachiisaa jira jennee gaafii of gaafannu no. Mootummaan faannoo gosa lamatu jira. Har'a faannoon qawwee hiikkachaa jira faannoon hidhamaa jira jennu miidiyaa Itoophiyaa ilaalaa ture. Faannoon jechuun Walloo Kaabaa Waldiyaa keessattuu eebbifame. Faannoon eebbifame gara qobbootiif raayyaa dirree waraanatti bobba'e. Faannoon bira leenjii irra jira. Faannoo irratti duuluu hin banamu. Faannoon qaama qabsoo seenaa yaasammuu ummata Amaaraati waraana walitti dabalu deemna. Humni nagaa eeguu kan naannoo Amaaraa ta'a jechuudhaan pirezidaantiin naannoo Amaaraa dubbachaa ture. Ilqaal Kafaalatii fi akkasumas dubbii himaan Asammaalii Asrees jedhamu suniin cuftinu dubbachaa turanii ammallee deemee. Kanaaf mootummaan faannoo hiikkachiisaa maalii ka jedhu faannoo irratti duulaa ka jedhu no. Faannoo hidhachiisaa faannoo karaa biraatiin duulchisaa faannummaan mootummaa hidhachiise godina Oromiyaa ka Walloo irratti duulaa jiran. Meebii irraa deemnee dubbachuu dandeenya. Kanaaf faannoo hiikkachiisaa jira ka jedhu dubbii wal dhooftu. Faannoo hiikkachaa jiru faannoo hedduutu jira gareelee faannoo keessaa ka gamtaa Abiy Ahmedii naannoo Amaaraa bulchaa jiruu fi warra Abiy Ahmedii ka biltsiginnaa Finfinnee jiru sodaa warri jedhan faannoo adda addaatu jira. Faannoo jechuun warri nagaate saliixee qabutu jira. Faannoo Shaabiyaatu jira. Faannoo Abiy Ahmediitu jira. Faannoo Baaldaraasii maaltu jira. Faannoo Abiniitu jira. Faannoo gosatu jira. Ammaan tana faannoo Abiyyiitu barbaadama yookaan ammoo faannoo warra Abiyyi wajjin hidhatu warra kan jabeessaa jiranii faannoon ammaan tana jechuun sodaa taate ka Eertiraan faatilee injiftee haga tokkotti faannoo Abinii haga tokkotti faannoo Baaldaraasii haga tokkotti sanittuu qawwee akka hiikkatu barbaadan malee mootummaan faannoo irrattu duulaa hin jiru faannoo hiikkachiisaa hin jiru garee sodaa naa tayan jiru aangoo isaatii fi sodaa tayan. Garee san qofa irratti duula jira. Amma mootummaa naannoo Oromiyaallee fudhate. Dhiheenya kana ammoo badhaasaa wal qabsiiftee osoo kaaftee garee sanniin keessaa muraasa badhaasee ture san irratti illee ta'aa ture. Garee inni badhaasuttu jira. Garee inni chaampiyoona jedhee deeggaruttu jira. Garee mootummaan jechuun yakkaa fi barbaadu eejensii isattu jira. Garee jechuun yakka duguugga sanyiillee godhan. Garee gosunittu jira. Mootummaan jechuun faannoo irratti duula jiru faannoo hin badhaasu. Faannoo hin badhaasu. Faannoo kan haga ammaan tana irra dubbachuu deemna laal. Ammoo taksitti malaal. Mootummaan kun yeroo sodaa wanni tokko aangoo kiyyattu tayaa jiru tarkaan fudhata. Duulii faannoo irratti gaggeeffama jiran sodaa Oromiyaan qabdu. Duula uummata Oromoo Walloo irratti godhama hambisuufi miti. Duula Wallagga irratti gaggeeffama hambisuufi miti. Duula Benishaangul Gumuz irratti gaggeeffama hambisuufi miti. Duula godinaalee Shawaa irratti Oromoo irratti bananii yookaan Argobbaa irratti bananii hambisuufi miti. Duulii kun faannoo Abiy Ahmed sodaa jiru. Irratti duula banamaa jiru. Aangoo kiyyaaf na sodaachisanii ajaja kiyyiin fudhatan jiru. Amma Oromiyaa keessa godinaalee Wallaggaa keessatti
abaawottu akkas namijjeese maalii jedhame odeeffama faannootti namijjeese ture faannoon sun kagootu maal faannoo naannoo oromiyaa keessa qubattu mootummaan Shimallis Abdiisaa ijaareef Abiyyi ijaarettu jira faannoo oromoo irratti ijaaranii abaawoo nu loltanii ummata jechuun nu hin jaalannu hundee gara shoror keessan jedhanii gaafa faannoon sun harki warraati bahee akka qacceen abba dhaabduu gubdii jedhamu kormii faannoo sun jechuun moo'ee Abiy Ahmed irratti warra biltsiginnaa ka Shimallis Abdiisaa irratti akka korbeessaa hobobsuu jalqabe wanni kun amna soda amnu koruu jalqabe jira faannoo kana seeritti goona jedhanii ammaan tana tsinfenya maal dubbatan kun cuftunuyyuu qaara harki warraati warri dhaabettu deebisee warri waan gubeef waan kan itti himaa turre lakkisaa waan kan hin godhina lakkisaa humna seera ala kan hin ijaarana faannoon kun bore isinii sodaa qaba bala biyyaa fi qaba bala sabaa fi sablammii qaba jedhame itti himamaa ture ibiddi warri qabsisan warri gubu waan jalqabee fi haga tahettu ibidda san dhaamsu fi garee nu faallessaa yookaan garee isaanii faallessaa jedhan irratti to'annoo goonaa jedhanii waan godhaa jiran malee dhugumaanu faannoo irratti duulii godhamaa jiru hin jiru faannoon bifa adda addaatiin fufa biyyitillee nagaa dhabuun itti fufti gaaga'amiinsi siyaasaa kagaaf Afrikaallee hammaachaa deeman akka yaadde. Gama tokkoon immoo wanni mootummaan maqaa seera kabachiisuutiin ammas godhaa jiru hidhaa gaazexeessitootaa akkasumas namoota bebbeekamoo tokko hidhuutu mul'ataa jira sanillee naa kaaftaa kanaan wal qabatee immoo duulli amma deemaa jiru kabiraa ummanni amaaraadhaa mootummaa maqaa oromoo qabutu nu miidhaa jira waan jedhu odeessaa jiran mootummaan muummicha ministeeraa hoogganan maqaa oromoo qabaachuu isaatiin duulli nurratti geggeeffamaa jiru ajjeechaan godhamaa jiru hidhaan nurratti geggeeffamaa jiru oromoodhaan sababaa jedhuuf ummata oromoo irratti miidhaan kana booda dhaqqabu kan duraa caalaa hammaachuu danda'a mootummaan Dr. Abiyyi immoo sababaa kanaa ta'uu danda'anii waan jedhu akaafnu. Amma watakka wanni mootummaan kunin mootummaa oromoo waan jettu kijjibi isaaniiti. Mootummaa Abiy Ahmed nama dura dursee ka dura dhaabbatu odoo Tigraay irratti waraan hin baninu mootummaan Abiy Ahmed sabboonummaa oromoo irratti waraan bane. Jaalmarroo irratti waraan bane. Qabsaa'ota karaa nagayaa qabsaawwan Jawaar faa hidhuudhaan bane sirna heera biyya suni dimokiraatawaa filannoolee waan jedhamu irraan dabbane gaafa san warri hardhi jechuun iyyuu kunini Abiyyi jechuun Abiyyi malaayikaa Abiyyiin feceesisaa Abiyyi jechuun muusedha Abiyyi goskana Abiyyi ashashageda'oo Abiyyi jedhanii Abiyyi gara samiitu ol fannisanii Abiy Ahmed oromoo nuu hidhi Jawaar nuu hidhi OMN nuu cufi wobo nuu balleessi jedhanii halkanii guyyaa warra Tigraahii akkas nuu balleessi Benishangul Gumzii akkas nuu godhi federeeshinii kan nuu diigi heera nuu diigi Abiy Ahmed warrattu goobsee mataa irratti ol baase Abiy mootii jedhe warri jechuun siidaa hojjate waan adda addaa kaartaa bocanii footoo Abiy akka jechuun footoo maharamiittu baachaa turanii Bahardar Gondarii keessattu Abiy Muusee ka jedhu nama biraa miti Asaaminoo Tsiggee ka du'e sun faadha jechuun warrattu goobsee Abiy Ahmed ol baase jechuun ol hin baasine namichi kan akkas ol fuutanii ol korsiiftanii booriga buusuttu isin dhiba namichi kan ofirratti goobsitanii namichi kan akkan gootanii boorigar itti deemtanii hin beeytanii jedhanii gaafitti himanii gurra qabatani. Abiy Ahmed jechuun oromoo akka inni hidhu oromoo akka inni irratti duulu oromoo akka inni miidhu oromiyaa akka inni diigu heera akka inni diigu oromoo qofaa miti ummata birallee akka inni miidhu duulchisaa OMN nuu cufi Jawaar nuu ajjeesi kafaa'uu nuu balleessi abaa'uu nuu balleessi filannoo akka feete dhiyeeffadhi Abiy shi'a meetinges bara wagga kuma nu bulchi jedhanii faarsaa turan shira daba isaan xaxaa turan. Har'a jechuun shiree isaan xaxaa turanii boolla cubbuu hin qotini qottiin fageessini jedhanii boolla qotan keessatti garee warra gareen kufaa jirti garee warra hallayya sun keessattuu dhidhimaa jirti boolla sharrii ka isaan qotaa jiranii akkuma mammaksi isaanii jechuun basaffarooti qunnaa massafara ayqaram ammaan tana jechuun lukkuulee warra bakka adda addattu jechuun ka ilmoolee isaanii alte olmooleen lukkuu warra sun jechuun gara dhoqqoba mana warrattu deebi'aa jirti jechuudha. Their chickens are coming back to the roast. Wanni isaan barbaadan cubbuun isaan yaadan har'atti deebi'ee jira. Kanaaf har namni warraa hin mararfanne beek. Namni warra hidha. Jawaar nuu hidha, abaluu nuu hidha, warra ONN nuu hidha, OMN hidha, abaluu ijjeesa, Tigraay akkas balleessa, akkas godha, lafirra kuta, sanyii warra akka seenaaf dhabamtu godha, diiga maali jedhanii iyyaa turan.
har'a jechuun nutti dhufanii jedhanii akkas ta'aa jiran amaarii jechuun warri garii waan facaafatee hammachaa jira jechuudha garuu wanni nu argaa jirru an hidha ummata deeggaraa hin jiru hidhamuu hin qabanii jedhee yaada sila akka nam tokkottu garuu warri kun wanni an argu ammoo waanuma isaan barbaadan shiraa isaa hin yaadan dab isaa hin yaadan cubbuu isaanii karoorsanitu ammaan tana isaan irrattu deebi'e they are haunted down isaanii kana ka wanni godhaa jiru bal Abiy Ahmed ka isaan goobsan Abiy Ahmed ka isaan uuman bulguusuni tarwar nyaachaa jira kalee Abiy Ahmed Oromoo qof nyaatee hin dhiisu abbaan hirrummaa jechuun nama tokkollee hin dhiisu nama angoo isatti dhufe cufaayyuu baangadhaanii wanni jedhan kalee haasawaa turanii Jawaar akkas nu godhee Mabaluu akkas jedhee akkas jedhee Kafaawoo Daawud Ibsaa akkas jedhee maaliin akkas jedhee Lammaa Magarsaa akkas tahee dimoogiraafii jijjiiraa jedhee yookaan Baqqalaan jedhanii duula maqaa balleessii guddaa godhan Jawaar Muhammad marfamee jira jedhee ummat ficcisiise har'a jechuun Asaaminoo Tseggee maal jedhani Zammanee kaasee marfamee jira marsaa keessa habaasuniti ummata Amaaraatiif dhaqqabnaa jedhan nuttuu injifannoo baadimmeef nuttuu injifannoo kaasaa gitaa fide nuttu junta biyya baase nu akkas gootummaa qabda liyyuu haayiliin Amaaraa tokkini komaandoo hagasiitiif ni gayaa jedhanii dubbachaa turan liyyuu haayilii warra kunin akka fixeessa ganamaa dhabamee jiran gootummaa miti jaalmarroon ummata Oromoo ittisaa tahettu TDF ummata Tigraay ittisa wayyaaneen garuu har'a jechuun gootii warra kabosona seenee jedhamu Tigraay Amaaraa ittisaa kadham dhaqqabaafi marroon na dhaqqaba hin jedhu warri Tigraay na dhaqqaba hin jedhu gootummaa warra kijib warri kun leenca yookaan qeerramsu waraqa irra ta'ullee har'allee garree jirra gootummaa warra kana akka hin jirre gootummaa warra gootummaa miidiyaa gootummaa warra gootummaa ololaa kaa jechuun waraqa irraa malee qabatamaan akka hin jirre argaa jirra ammallee wanni nu hubannu taanaan kanuma garuu iyyuu danda'anii Oromiyaa waggaa meeqaa maal goosanii waggaa 3-4 darbe kana Tigraay jechuun daaraa goosisanii Tigraay Benishangul Gumuz jechuun maal godhan azaaba goosisanii torbaan tokko keessatti Amaaraa akkas ta'e maali jedhan nama 3,000 4,000 4,500 hidhameedhaan Oromiyaa jechuun kuma meeqattu hidhamee jira manidha hin geenne 20 namni oli haga 40 manidha jira maqaa isaatti warreen hin geenne kan caalluu hidha yaada warra nu balleessaa duuli Oromiyaa irratti jaalmarroo gubbaatti geggeeffamaa jiru Itoophiyaa tinsaa'ee no Itoophiyaan deebitee dhalachuu fi yaada farra balleessan yoo Amaaraa keessatti ammoo seeraa kabachiisu jedhanii Itoophiyaa litfarsino maali jedhanii kun jechuun warri kunin gootummaa warraa gootummaa kijibaa kaayoo warraa kaayoo kijibaa Itoophiyummaa warri ba'uuf Amaaraa qofa taate warri kun cubbuu shira daba akka yaadu cubbuuf shiri warri yaasuun amma warrattu deebi'ee agarsiisa. Yaa qabxiin asirratti odoon kaasinaaf ta'e waa'ee furmaanni uummata walloodhaa maal ta'uu qaba waan jedhu taa deebinu maaliif xumura irratti illee deemee waraanni ba'aan ka irratti fe'amu ummatuma Oromoo walloo waan taateef jechuudha. Maqaa Oromummaatiin akka isaan hin miidhamneef waraanni isaan irratti aggaamamaa jiru ololli isaan irratti ammaan tana deemaa jiru maqaa mootummaa Oromootti nu hidhaa jira nu ajjeesaa jira jedhuun waan taateef jechuudha. Furmaanni isaanii maaltu mala maaltu fala waan jedhu haa kaafnu. Maqaa uummata Oromootti nurratti duulaa Oromummaatti nurratti duulaa waraan Oromiyaatti nurratti duulaa Oromootu Amaaraa duulaa jira ka jedhu kunini Oromoon irratti duulati miti warmatti walirrallee duulaa jira garuu kaayoowwan kana godhamaafii jiru diinii Amaaraa Oromoodha beeka Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuu qabna haaloon baana dhiigaan baana waan jedhu dhaamsa definitionii diinii yookaan nyaaphii eenyu ka jedhu warra isaaniitii fi koodii isaan ittiin ergane kun jechuun tokko ammallee taana warri kunini damalaashid warri kun warra haalotiin warra dhiiga deeffatu Oromoo bal'oo silaa hin danda'anii garuu Oromoo garaachi warra keessa jirtu ka akka walloollee hin danda'anii miidhuu fi yeroo kamiyyuu saganteeffachuu yaaluu danda'an Oromoo wallootiin alattuyyuu ammallee naannoo akka Benishangul Gumuzii yookaan waan adda addaa keessatti balaa dhaqqabsinaa jedhanii socho'uu ni malan jechuudha warri kunin kanaaf ummanni kennin ummati kenna ka wallooleen uf qopheessuu dandayuu qabaa ammumaan tanaa jechuun gara ana jillee dhummuu gatini ganda akka wasan qurqurifaattu warra Amaaraa ka isaan irratti duulee faannoo onnatte jechuun haaloo bahuuf dhufte marsanii ofirra deebisanii jiran kanaafu
ija lachuu banadhaa herrafinaa humni qabdanii uf eegaa jedha. Anammoo warri Oromoo kan walloo jiru gaafii isaanii gaafachuu qaban gaafii isaanii yoo amaarii Oromoo diinomsa Oromoo dur hagayyoomi amaara wajjin taanii bo'an naannoon Oromoo yoo walloo leen barbaanne walloo naannoo mataa kenna dhaabanna ufittisuu qabna waraana liyyuu hayli mataa kenna waa hunda mataa kenna godhannaa jedhanii akkasitti socho'uu qabanii gaafiin ummatii walloo leen ummanni jechuuni agoolleen kaasuu qabu mirga ofiin of bulchuu kan ammaan tana hojiirra ooluu qabu ammaan tana jechuudha. Liyyuu hayliin yookaan faannoon amaaraa walloo keessattuu ammallee godina jechuun awwii ka agwoo keessattii fi benishaangul gumzii paawwee keessatti paawwee aanaa matakkalii keessa tokko godina matakkalii kan naannoo benishaangulii keessattuu ammallee rakkoolee uumaa jiranii waan taateef uf eeggannoon godhachuun akka malee barbaachisaa jedhee yaada. Qabxii kenna taanu tarkaanfannuuti waa'ee qaala'insa jireenyaa amma deemaa jiru wal qabateetiin dhiyeenya kana mootummaan waan godhaa jiru waan raajii tokko hojjetaa jira. Qaala'insi jireenyaa immoo guyyarraa guyyatti ilmi namaa mana keessatti boo'aatiin deema alarratti nagaa fakkaatus jechuudha. Kanumaan wal qabatee immoo mootummaan yeroo lammiilee beela'an kanatti seera isaa taatu heera isaa taatu jecha qoosaa gocha qoosaa raawwatu dubbatu argina. Dabalata kanaan immoo qarshii biliyeena hedduun gamoowwan garaagaraa yeroo eebbisu argina. Dhiyeenya kana immoo wanni eebbisiisuudhaaf deemu gamoo birrii biliyeena 49 fixu ijaarsisuudhaaf deemutti jira. Masaraa Abiyyi. Masaraa jechuudha. የ7ኛ ንጉስ ቤተ መንግስት diinagdee biyyattiitiif baasiin kun dhiibbaa akkam qaba waan jedhu haa kaafnu. Yeroo ammaan tanattu haala dinagdeen Itoophiyaa sababa waraanatiin sababa koronaa vaayirasiitiin sababa gogiinsaatiif sababa awwaannisaatiin akka malee miidhamee naafee jiru kanattu yeroo ummatii miiliyoonota hedduu beelaa fi sababa waraanaatii fi gogiinsaatiin saaxilamee Itoophiyaan harki bal'ifattee ummata addunyaa kadhachaa jirtutti yeroo ammaan tana qaala'insi jireenya to'annoo ala bahee ummati waliigalatti waxalamaa jirutti piroojeektota gosa akkasii kakkana piroojeektota akkanaa sila mootummaan kun godhuu hin qabu. Piroojeektii gosa kanaa masara biyya jaaranii na argaa tokko piroojeektii agarsiisadhaaf meega piroojeektii sho'oofii takkinu humna kanke yookaan masaraa kanke biyya birattuu agarsiisuu takka piroojeektiilee gurguddoon akkasii kun ammaan tana faayidaa womaatu hin qabdu. An biyya san keessatti piroojeektiileen godhamu kan misooma haa jedhamuuti. Piroojeektiileen badhaadhinaa kun hagam tokko akka isaan qorataman hin beeku. Hagam tokko ummata beelawaaf ummata dheebotaaf ummata waraanan buqqa'eef odoo jechaa jirru Itoophiyaan addunyaa keessatti sababa waraanatii fi waan adda addaatiin ummata buqqa'een addunyaa gubbaatti tokkoffaadha. Tokkoffaan Afgaanistaanii miti. Tokkoffaan biyya waraanan nu beenu Yemenii miti. Tokkoffaan biyya waraanan nu beenu Iraaqii miti. Tokkoffaan biyya diigamaa jirtu ka akka Yukreenii miti. Itoophiyaadha. Lakkoofsi beelawaatiin sababa waraanatiif sababa miti Itoophiyaan addunyaa gubbaatti beelawaan lakkoofsi tokkoffaadha. Biyya addunyaa gubbaatti buqqa'aan lakkoofsi tokkoffaa beelawaan lakkoofsi tokkoffaa biyya dinagdeen ammoo mataan finqilloo dhaabbatee gadi deemaa jiru biyya qaala'insi jireenya uummata nagaa dhowwe nami harri maal nyaadhee bulaa jedhutti biyya kan keessatti mootummaan rakkoolee hagas geggeettu hunda adoo qabu uummata kumaatamaa buqqisee lafa heektaarii 5,000 irrattu masaraa 7ኛ nugusii biliyoonii 49tiin ijaaran hiika watakka hin kennu. Masaraan biyyaalessaa ijaaramu kun bu'aa maalii buusuu deema? Piroojeektiileen gurguddoon Abiy Ahmed Agangootti dhufe wanni misooma hiika qabeessi ta'e hojjetamin jiru. Tokkinni piroojeektiin inni godhe. Masaraa Minilikii Andinet Paarkii piroojeektii Masqal Iskweerii jedhama jechuun kan ammaan ta'e warri Ortodoksii kenna jedhee irratti falmaa jiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee haaromsiisuu lagoota Finfinnee haaromsiisuu bakka biskileettii oofaniif laga qulqulleessuu maali goggodhuu paarkilee adda addaa ijaaruu paarkiin Xooxxoo
yookaan gabata laageriin jechuun paarkii Koishaa maali ijaaru kunin jechuun paarkileen ijaaramu kunin walumaa galattuu fayyaa dinagdee biyya suniitiif gumaacha akkamii qaba waan jedhu namni qorate waan gaafatatti hin fakkaatu. Dinagdee irrattu maayikiroo ikoonoomii irrattu ammaan tana Itoophiyaan hanqina baajetii guddaa qabdi. Baajetiin ishii hedduun kaapitaala ka jedhamu liqee biyya alaatii fi gargaarsan ka dhufu ammaan tan guutachuu dadhabde rakkachaa jirti. Biyya jechuun liqee biyya alaa kaffaluu dadhabde. Biyya liqee biyya alaa kaffaluu dadhabde hanqina baajetii qabdu maallaqa gas ga'u itti dabaluun maali kan inni fidu? Dhaloota lafa dhufa irrattu liqee tuulaa deemuun. Gurmuun biyya bakka baachuu hin dandeenyettu jiraata nama ammaan tan jiraatu nyaata kennuu kan hin dandeenye dhaloota dhufirrattu maaliif liqee tuuluu deemnaa jechuudha. Kana piroojeektiin hojjetamaa jiru kunin hagam tokko baajet deefisiitii fida. Hagam tokko biyyatti sunin kaapitaala isiin qabdu keessattu sharafa biyya alaa waan kana jaaruudhaa fi bobbaasuu deemna. Hojiirra oolchuu deemna waan jedhu gaafachuu deemna. Wanni kun carraa hojii hagam tokko namaaf uumuu deema. Wanni kun jechuun jiruu beelawaa hagam tokko fala ta'uu deema. Kamittu dursa? Masaraa biyya sabatanya nugusiif ijaaru moo? Ummata beelawee waan qotatuun dhabee akka qotiyoo wal camadee lafa qotaa jiru ka Boorana gargaarudha. Moo hawwan Tigraayii ka harmii haadha irratti gogee ijoollee du'aa jirtu san gargaarudha. Moo piroojeektii masaraa sabatanya nugusii ijaaru moo ummata dawaa sukkaaraa dhabe dawaa HIV AIDS dhabe ka ammaan tan rakkachaa jiru sababa hanqina sharafa alaa kanaaf galchite waan akkasii ummataaf ta'u oolchitaa moo masaraa sabatanya nugusii biliyoonii 47 dhaabde. Biliyooniin 47 masaraa ittiin ijaartu kun beelawaa hiikan isaa maali? Ummata buqqa'ee hiikan isaa maalidha? Maal faayidaan isaa? Biyya sanii maali waan inni buusa? Kan namni gaafachuu qaba. Masara jaarrachuun ni barbaachisanii ta'a. Sabatanya nugusi galma Minilikii san keessa bahee waan jechuun maqaa kiyyaaf ta'a yookaan maali seenaa masara biyya suni galma Haile Sillaaseetii fi Minilikii irra addaan baasee waan Oromoon maal ta'u godha jedhe yaaduu ni mala. Yookaan ammoo alliqee biyya alaatiin jaara baajetii biyya irra dhufuu miti jedhe yaaduu ni mala. Garuu ammaa miti yeroon. Ana waan dhagaa jiru maallaqni kun gariin isaa Imaaraatii Arabaa irra dhufaa jedhama. Maqaa uummata Itoophiyaatiin dhufa. Abiy Ahmed kanaan durattu gaafa masaraa Minilikii haaromsee siidaa Minilikii Haile Sillaasee achitti godhu sun paarlaamaa keessatti maallaqa keessa dhufee gara maallaqa kana paarlaamaa keessaa hin dhufne yookaan baay'ee biyya irra dhufne anattu kadhatee argate na hin gaafatina jedha. Kadhatee ka argate akka biyyittiin kadhan maqaa Itoophiyaatiin kadhate. Maqaa fedhe yoo seentu yoo liqee taate maqaa Itoophiyaatiin itti seena. Kanaafuu maddi isallee ummati beekuu qaba faayidaan isalleen akkasittu xinxalamu akkasittu beekamuu qaba jedhee yaada. An kanaaf wani na mul'ata piroojeektiin kun masarri biyyaalessaa magaalaa haaromsuun waan akkasii barbaachisuun hima ammaan tanatti bataam angabgaabee guddaa adallam. Waan jechuun nama muddaati miti. Wanni nama muddaa ummata beelawaa dhumachaa jiru akka baalattuu harcawaa jiru. Ummata jechuun horii ittiin lafa qotatu dhabee akka qotiyootu jara 21ffaa keessatti wal camadee lafa qotaa jiru. Ummata horsiisee bulaa ka horiin isaa dhumate innilleen dhumachaa jiru. Haawwan Tigraayii ka harmi irratti gogee ilmaan isaanii odoo warri ijaan arguu dhumachaa jirtu. Ummata akkasii kanattu gargaaramu qaba gargaaramu mala yeroon kunin yeroo atini masaraa biyyaalessaa biliyoonii 40tiin jaarta ati yoo beelofte dheebottu beeltii waan ati sammuutu yaaddu malee waan garaati miti. Kanaafuu anquufe badhaadhe jedhi amani nageenni badhaadha jedhi badhaadhinni nu dhufa callisi amani taahii waan jedhamu miti. Beeltii yeroo namaa hin kennitu gogiinsi yeroo namaa hin kennu lubbuu namattu galaafatama jira. Mootummaan xiyyeeffannaa waan kanaafi kennuu qaba jedhe yaada. Kanaaf piroojeektilee hin tataane piroojeektilee gartee abbaa irrummaa piroojeektilee gosa akkasii kan dhaabuu qaba. Piroojeektii jechuun masara biyyaalessaa akkanattu ijaarra yookaan magaalaa Finfinnee mana hundaayyuu bifa wal fakkaatu bifa adii goona yookaan ammoo bifa jechuun arrii goona giraachaa goonee hunda wal fakkeessina.
maali biliyoonii hagasii bas no hospitaalatti durs no beelawaa beelbaasutti durs dheebota dheebuu baasutti durs manneen barumsaa ijaarattu durs karaa ijaarutti tursa qonnaa ammayyeessu tursa jiddu galeessa ummata baadiyyaa sagantaa godhatti dursa dhukkuba ittisuutti godhata du'a daa'imman ijjeessu to'achuutti dursa haawwan jechuun yeroo ulfaa du'anii yookaan dhalirratti miidhamanii fayyaa isaanii wayyeessutti dursa dhukkuba ittisuutti dursa qulqullina magaalaatii fi kunuunsa naannootti dursa waan taateef Projektiin magaalaa sisirreessuu yookaan ammoo jechuun halluu gosa tokko ka biliyoonii hedduu biyya baasuu deemu projektiin masaraa sabattanya nugusi ammaa miti yeroon isaa yoo barbaachisile dhuga barbaachisu ni mala garuu hardhaa miti an kanaaf magaal tokkotu jira biyya Ashgaabat biyya jechuun Turkmenistan jedhamtu Ashgaabat magaal jedhamtutu jira abbaan irree tokko lafa kaa'ee biyyi sun akka malee dureetti boba'aa qabdi waan taateef ummatti xiqqaa qabdi magaalii kun cuftinuu bifa adii halluu dibaa jedhee dibsiise guyyaa tokkoon durummaa akka malee qabdi Turkmenistaan fi Kazaakistaan biyya Soviet Union irraa bilisa baanii ummata xiqqaa qabanii boba'aa fi gaasii guddaa qaban akkas godhanii jiran sun abbaa irree nam tokkotti waan akkas godhee boba'aa durummaa waan qabaniif ammaan tan Itoophiyaan garuu yeroon isin gootu yeroo akkasii miti sagantaan kun sagantaa maraatu sagantaa yeroon eegganne waan ta'eef boriifa bulfatu abiyyi kan ufiif jedhee to'achuu qaba kanaaf sagantaalee jechuun hiyyummaa xiqqeessa sagantaalee dargaggeessa jechuun hojii uumaa sagantaalee qaala'iinsa jireenya tasgabbeessuu dandaya sagantaalee jechuun rakkataa ummata beelaa ittiin gargaaruu danda'a irrattu ammaa fa xiyyeeffatu kan ammoo ufiifi godhuu qaba abiyyoo kana hin furri taate ummati beelawee mootummaa ofii nyaata ummati waan dhabu nyaata mootummaa nyaata ummanni jechuun bori abdii jijjiiramaa hin qabne ummati boriin guddadha borni quufaa jedhu abdii hin qabne mootummaa irratti ka abiyyi waan kan ufiif jedhe dhabe dhiise boriif bulfachuu qaba yoo guutuu hin dhiisne hedduu galatoomii qabxoota akkitti irratti dabaleetiin sagantaa keenya goolabna yaada hedduu kaaftee irra deebuun barbaadu garuu bakka takkitti tuquu barbaada bakki sun mootummaan biyya bulchaa jiru magaalaadha malee ummata bulchaa hin jiru sirriidha magaalaa ofii jiran midheessuun bajeta hagana gahu qisaasessuun ummata beela keessa jiru irraanfachuun mootummaan kun hangam takka ummataa wajjiin fageenya walirraa qabaachuu isaa agarsiisa kan biraa immoo haasaa muummichi ministeeraa duraanii obbo Mallas Zeenaawii kaasan tokkotu ijaaf oona dhufe maali seete sun ummanni biyya kanaa jedhe hedduu na raajessanii jedhe bar gaafa daabboon qaala'u hiriiran bahanii gaafa gaaziin qaala'u hiriira bahanii jedhe gaaziin biyya alaatii seena daabboon oomisha biyya keessaati oomisha biyyi oomishtu osoo hin gaafatin waan biyyi biraa oomishtuuf hiriira bahanii jedhe ummanni hagam takka mootummaa gaafii gaafataa jira ani yoo ciisee ka beela'u taate gaafii gaafachuu qaba nama na hoogganuun maal naa hoogganaa jirta maal godhaa jirta walumaa galatti misoomni godhamaa jiru infraastiraakchariin garaagaraatis haa taatu ummata hin ilaallatudha ummatatti ka biraa badhaadhinni magaalaa qofa irratti xiyyeeffate ummata baadiyyaa completely ofirraa muranii jiran hangam takkatu projektiiwwan baadiyyaa irratti hojjetan maal fa'aatu jira qotee bulaan akkuma ati jette uf xamadeetiin qotutti jira maaltu isaaniif karoorfamee jira jallisii maaltu jira naannoo baadiyyaatitti projektoonni hojjetamaa jiran ummata irraa osoo hin taane gubbaadhaa gad dhufu jiranidha kun dhaabbachuu qaba projektiin biyyi sun hojjechuu qabdi projektii ummata keessaa ol dhufe qoratameetiin waan ummataaf ta'u malee waan ummatatti fe'amu ta'uu hin qabudha ka biraa biyyi sun biyya siidaa fi janaaza baaftee gabbaruudhaan beekamtu maaf siin jedhe seeti osoo ummanni beela'u osoo baasiin meeqa wanni sadarkaa tokkoffaa irratti taa'u beela ummataati beelli yeroo namaan kennu beela osoo lafa taa'ee jiru siidaa nama du'eef nama lubbuudhaan jiru akkan duune nyaachisuutu caala moo nama du'eef dhagaa ijaaru siidaa ijaaruutu caala yaadannoon waan tokko ka dursummoo dursa kennuudha ka biraa masaraa mootummaa keessatti janaaza baafnee isa awwaalame lafee baafnee bajetaa bar waa'ee bajetaa haasoo jirraami baasii guddatu ba'eetiin nama du'ee waggaa meeqa tortoree achitti lafeen isaa dhabamte maallaqa ummataa baastee qisaastee projektii guddaa gootee masaraa mootummaa keessatti kaa'uun sun ummataan isaatu ummataan wanni hin hojjetamne kanaa jechuudha ka biraa walumaa galatti muummicha ministeeraa
sooloo ta'uu irraa osoo bahanii kophaa isaanii murtee kennu gorsitoota waan qaban hin fakkaatu. Muummichi ministeera dhimma biyyaa irratti biyyaan mari'achuun furmaata waan jedhu sagantaa kennaa goolabnu. Sirri masaraa Finfinnee qofa miti masaraa bakka biraallee ijaarrachaa jira jedhama. Masaraan ammatti waan ariifachiisa miti. Xiyyeeffannaa dhimmoota ariifachiisaa kennuuti sanum jennee haa xumuruuti har'aaf. Egaan kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 sagantaan sun guyyaa keenya har'aa kana fakkaata ture. Mariin har'aaf geggeessaa turre asuma irratti goolabamee jira. Yaada yoo qabaattan gama feesbuukiitiin akkasumas iimeelii keenya info@oromia11.org tiin nu erguu ni dandeettu. Sagantaa sun guyyaa biraatiin aangoolitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha.